Dookumentii dhiyeenya kana miliqee harka keenya galee kan PP keessaa yookiin biltsiginnaa yookiin OPDO Oromiyaa keessaa nu bira ga'e kan agarsiisu kanuma amma izeeman hunduu hidhatee loluutu irra jiraata kan jedhu uummataaf uummata walitti buusu. Isaan sunis gaachana sirnaa hidhachiifnee ofirraa akka shanee qolatu gochuutu nurra jira. Kan ammoo gaachana sirnaa kuni isaan garee jiru jidduutti dorgommiin jiraachuutu irra jiraata kan jedhu bifa sanaan qopheessanii egaa dorgommiin kun uummanni walitti kakka'uudha kan akka kakka'u kan kakaasu jechaadha. Dookumentiin sun kan mul'isu kanarratti waan jettu soo jiraatetti daballa. Mee gaafiitti aanutti egaa yeroo ammaa kana woboon ibsa adda addaa karama keessaniin baasuun iddoo adda addaa to'achuudha kan ibsaati jiru. Gara biltsiginnaatinis namoonni tokko tokkos qaamleen adda addaa kan biltsiginnaattis dhiyaatan dhaabileen adda addaa woboon keessattuu baadiyyaa Oromiyaa to'atee wanti nyaatanii wanti dhugan akka magaalaatti hin dhufnee nu rakkisaa jira jedhanii warri komatan jiru warri qeenxee kun. Egaa woboon yeroo bal'aan lafa akkasii erga to'atee haalli bulchiinsa uummataa naannoo woboon itti to'atetti maal fakkaata? Komii gara warra qeenxee achi dhiifne haalli bulchiinsa uummataa naannoo woboon itti to'ate keessatti maal fakkaata Najaat? Sun gaa haalli itti deemamu takkaffaa uummata naannaa sanii leenjisuu, hawaasummaa barsiisuu, nagaya isaanii akka isaan itti fufsiisuu danda'an barsiisuu. Kan ta'u manguddoota naannoo san jiran, qeerroof qaree naannoo san jiran waraanni nama ramadeetii akka isaan wal gaggeessuu danda'an irratti barnoota laatuudhaan jidduuttis argamee wanni sun akka sirni seeraa fi argitee anarkiin ol hin baane ittisuudhaan waan adda addaa godhaa jira jechuun waraanni bilisummaa Oromoodha. Bakka takka walaboomseetuma keessa dabraan jiru turee of duubatti hafee uummata ofii jaaree akka isaan ittiin wal bulchan hanga yeroon bilisummaan guutumaan guututti Oromiyaa guututti labsamutti haala isaan ittiin of gaggeessan tolchaatuma deemaa jira jechuudha. Hirinoonni tokko tokko jiraachuu ni danda'a garuu waliigalatti haalli jiru sani. Kan biraa ammoo istiraakchara duraan tures kan fedhii uummata ofii tajaajiluu fedhii qabu haala san keessatti itti fufiinsan hojii isaa itti fufuu danda'us qeebaluudhaan leenjii kannee fi haala saniin uummanni akka wal gaggeessu kan godhaa jiru. So kun waan isaan ragaa nu ba'aa jiran keessaa tokko jechuudha. Yeroo fudhataa garuu haala amma yeroo temporarii hanga waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaa kana to'atee jirutti haala uummanni argitee ordara isaa osoo hin jeeqne itti wal gaggeessu tolchaa deemaa jira jechuudha. Kanuma fakkaata. Mee gara weerara warri biltsiginnaa garee shororkeessaa faannootti fayyadamuudhaan yeroo kaan humna Eertiraatti waraana Eertiraatti fayyadamuudhaan akkasumas immoo waraanuma biyyattiittu fayyadamuudhaan humna addaa kan Oromiyaas haa ta'u kan naannoo biraa milishaa naannoo biraa fiduun itti fayyadamuudhaan keessumaa godinaalee Wallaggaa Bahaati Forroo Guduruu Wallaggaa Shawaa Dhihaa Shawaa Kaabaa gara Salaalee Shawaa Kaabaa gara Salaalee Shawaa gara Bahaatti immoo Karrayyuu irratti weerara guddaa adeemsifamaa jira. Kanaaf uummanni keenya immoo akka malee buqqaa saamamaa manni isaa gubataa iddoo qubatetti illee nagaadhaan akka hin jiraanne godhamaati jira. Kanaaf darara guddaa keessattuu gara humna shororkeessaa faannoodhaan uummata keenya irratti aggaamamaa jiru kana woboon qola irraa uummata kanarraa qoluudhaa fi sochiin godhaa jiru mee nu ibsi Najaat. So akkuma reefuun tana ibsee waraanni bilisummaa Oromoodha yeroo ammaan tanaa kana karaa lamaan kan uummata Oromootiif lolaa jiru. Takkaffaa walabummaa takka bilisummaa Oromoof Oromiyaa guutuu dhugoomsuudhaaf sosso'aa gara biraatiin ammoo humnoota adda addaa kan bakka adda addaatti uummata Oromootii fi haala lafa isaan irra jiran qabeenya isaanii saamuudhaan buqqisuudhaan ajjeesuudhaan haala adda addaan itti bobba'aa jiran kanarraa ittisuudha balaa kana uummata Oromoorraa ittisuudha irratti argamaa jechuudha. Kan kana godhuu dandeenyu akkuma amma itti jirru kanatti humna keenya
daran cimsinee namoota hedduu gara ofitti fiduudhaan leenjisuudhaan bakkiteen tunii fi tanneen birootis tan isaan fuuldura argitee irratti argamuudhaaf takkaa fudhachuudhaaf yaada qaban hundinuu proteekshina waraana bilisummaa Oromoo jalatti akka galee balaan uummata keenyarraa ittifamu hojjetuudha. So waraanni bilisummaa Oromoo kanumatti jira akkuma reefu siin jee piroojeektiin uummata kanaa piroojeektii guddaadha garuu piroojeektii bololaati. Piroojeektii dachii Oromoo saamuu qabeenya Oromoo saamuu kana godhuudhaaf ammoo Oromoo buqqisuu ajjeesuu akka barbaadanitti bakka sanirraa buqqisuudhaaf fedhiin isaan qabanii kun hin milkaa'an garuu chaalenjiin nuti qabnu kana jechuudha irras aanaa jirra. Haa ta'u ammoo humnitu kun hin soosa'aa jiran jechuu miti soosa'aa jiru garuu uummatarraa ittifamaatis jira jechuudha. Walumaa galatti akkuma reefu siin jee yaada lama hawallolaa jiru Oromiyaa irratti tokko yaada bilisummaa Oromootiif Oromiyaati sun kan waboon qabatee fuuldura deemaa jiru yoo ta'u gara biraatiin ammoo yaada san dhabamsiisanii Oromoo gabrummaa jalatti darbanii qabeenya fi dachii teenya fi waa hundaa'u gara ofitti fudhatuuf warra sosoo warroota akka faannoo piippiin dabalateetii fi warra maqaa adda addaatiin yaada tokkoon sasoo garuu kan maqaan adda addaa warra izeemaa baaldiraas maal jennu kana soogaa warra riisoorsii babal'ifachuuf sosoo fi eenyummaa ofirratti roluuf warri sosoo mooraaliinis tahee humniinis tahee ideolojiinis hedduu wal dabraa. So kanuma wanni argaa jiru jechuudha. So hara lamaani kan waraanni bilisummaa Oromoodha. Akkuma irra deddeebi'aa isinii himaa jirutti kan soso'aa jiru jechuudha. Ittisuu fi itti fufiinsa impaayera kana caccabsinee yeroo dhumaatiif dhabamsiisuu so uummanni keenya nagayaan dachii isarratti hiree ofii murteeffatee akka jiraachuu danda'u san mirkaneessuudha.